Qaqqaxaleewwan abdii biyyaa abdii maatii ijoollee har'a hayyoota ogeessota abbootii qabeenyaaf qorattoota boru kun qophii magaalaa Amboo godina Shawaa Lixaa mana barnootaa Awwaaroo sadarkaa tokkoffaa keessatti nuti isiniif qopheessaa jirrudha. Mucaa bareedduu tokkotu mucaa baay'ee haasaan ishees namatti waan tolu fakkaatu nama marartu tokko biraa qabda. Eenyu isheenii jechaa jirtu miti? Afaanuma isheerraa waa'ee ishee eenyu akka taate dandeettii ishee qoranna. Tol ijoollee warra manaatu nagaa nu gaafadhu maqaa keessanitti miisiin jechaa jiru. Ni warra manaatiin nagaa keessanii akkam jirtu jedhiiniiti wal barime maqaa kee. Akkam jirtu naguma maqaan koo kanan jedhamu Martisan Dhaabaati. Martisan Dhaabaa eenyu? Tolasaa. Tolasaa eenyu? Lataa. Lataa eenyu? Sarbaaqee. Sarbaaqee eenyu? Kaarruu. Kaarruu eenyu? Dagaagaa. Dagaagaa eenyu? Biitoo. Biitoo eenyu? Aqaaqoo. Aqaaqoo. Baay'ee gaariidha. Eenyutu amma kana sitti hime garuu? Abbaa koo. Abbaa kee sitti hime? Dhugaa? Sirriitti ati immoo qabatte irra deddeebite? Baay'ee gaariidha. Tole har'a ijoollee warri mana jiranii baay'ee waa'ee kee waan ati beektu sirraa barachuu barbaadu. Mee jalqaba kana maal dhiyeessinaa? Jalqaba kana oduu durii ni dhiyeessina. Waan barumsa gosa keessa jaaladhu ni dhiyeessina. Safuufaa gadaa fanii dhiyeessina jechuudha. Waan baay'ee qabna kaa. Barnoonni safuu jira. Waan ati jaallattu barnoota baay'eedha. Mee barnoota maal maal fa'aa jaallatta ijoollee warra manaatti naa himi? Kanan jaalladhan afaan Oromoo nan jaalladha. Afaan Oromoo tokko. Safuu nan jaalladha. Safuu lama. Gadaa nan jaalladha. Barnoota gadaa sadii. Ingiliffa nan jaalladha. Ingiliffa afur. Ata hunda isaa jaallatta jechuudha makkastana. Tole garuu amma itoo irraa eegallee jedhee kana yaade yoo sitti toleef waa'ee barnoota gadaa keessaa waa'ee siinqee fa'aa nutti himtee baay'een jaalladha. Siinqeen eenyu qabate yoo jettanii dubartii heerumaaf deemtedha. Dubartiin gaafa heerumtu siinqee qabatte jechuudha. Ijoolleen dubaraa toon heerumiin dura yoo siinqee qabatte rakkoo qabaa? Hin qabaayeen. Hin qabaa? Maa inni laata rakkoon isaa immoo nan irraanfadhe. Rakkoon isaa yoo qabatanii deeman namni nama taasisaa bakka ishiin kun maalli yaamadee heerumuuf deemte moo maaliin nu waamtu jedhu. Silaa heerumuuf deemti moo maalinni kan siinqee qabattee karaarra deemtu otoon heerumiin kan siinqee qabattu siinqee nama heerume qabataa jiru. Kanaafuu hin danda'amu. Kanaafuu siinqee kan qabatu dubartii heerumtuu har'a guyyaa heerumtuu irraa kaatee qabatti jechuudha. Baay'ee gaariidha. Barnoota gadaarraa kana nutti himta. Tole ani kanan jedhu ammoo barnoota safuutti ceenuun jedheen. Mee barnoonni safuu maal akkasi barsiisu ijoolleetti naa himi? Maal akka nu barsiisu? Barnoonni safuu. Inni waan maatii dhaga'uudha. Heerri safuu maatii dhaga'uu kan biraa'u. Kan biraan waan qara qabu tuquu dhiisuu. Waan qara qabu meeshaalee qara qaban tuquu dhiisuu. Kan biraan immoo meeshaalee qara billancifaa isa siin jedheera. Naan jette. Maatii fa'aa ofii akkam godhu waa'ee safuu keessatti amma abbaa fi haadha ofiin kabaju moo yoo kabajuu dhiisnis rakkoo hin qabu? Kabajuudha malee. Kabajuu qabu? Maal fa'aa godhanii fi kabajume? Waan nu ajajame nu ajajan. Tole nan deema nan hojjedha jechuu qaba. Barnoota safuu keessatti safuu eegne yookaan kabajne kan jennu yoo nama nu ergateef ergamnee fi meeshaa qara qaba yoo tuttuquu dhiisne kan biraa maaliin? Biqiltuu bishaan obaasuu. Yoo obaasuu dhiisne garuu ni goggogaa jechuudha. Nyaata isaa immoo dhoqqee kenninaaf jechuudha. Biyyoo garaa garaa fa'aa waan akka immoo dhoqqee loonii fa'aa. Inni isa fa'aa jala nannaa jechuudha. Amma biqiltuu kana jala teenyerru kana bishaan obaasnaa jechuudha. Tole biqiltuu bishaan obaasuun safuu eeguudha jechuudha. Yoo obaasuu baanne yoo baasuu baanne nu jalaa goggogaa sirrii miti. Nu jalaa goggogaa safuu cabsineerra jechuudha. Nu guddatu jechuudha. Biqiltuunis hin guddatu yoo nuti obaasuu baanne. Yoo guddachuu baate garuu rakkoon isaa maal ture iyyuu nan dagadhe. Yoo guddachuu baate biqiltuu firii nama antanii nyaata biqiltuu irraa kuduraalee hin qabu.
inni nuuf hin bahu jechuudha. Yoo biqiltuu bishaan obaasuu baanne biqiltuun bishaan dhugee guddachuu yoo baate kuduraalee, fuduraalee, muduraalee waan akka muuzii, paappaayee, timaatimii waan hedduu raafuu maramaa fa'aa hin argannu jechuudha. Kanaafuu bishaan obaasuu qabna. Tole biqiltuu bishaan obaasuun safuu eeguudha. Biqiltuu bishaan obaasuu dhiisuun immoo safuu cabsuudha. Tole fakkeenyaaf amma yeroo abbaan kofaa fakkeenyaaf harmeen kofaa bakkeedhaa ol seenan akkuma kanaatti yoon taa'ee isaan ilaalee rakkoo qabaa? Hin qabeen. Maaliif jennaan inna dhufan manni jedhanii si gaafachuu danda'u. Sitti lolus hin danda'u. Yeroo man taa'u yoo akkuma nama taa'u kanatti yoon akkanatti miila koo akkana walirra kakkaawwadhee taa'ee rakkoo qabaa? Yeroo isaan bakkeedhaa dhufan. Qaba. Akkam gochuun qabaree? Ati uffata manaamin jechaas waan dandeessu goote teessee yoo moo amma nama guddaa yoo ta'e immoo buna danfistee isaan eeguu qabda. Yoo nama xiqqoo ta'e immoo waanuma dandeessu sirreessitee eeguu qabda jechuudha. Anamma akkanii dura yaadutti jechuudha. Yoon amma yeroo abbaan kofaa bakkeedhaa dhufa yookaan nama guddaa wayii keessummaan fa'aa mana koo dhufe yookaan immoo OBN dhufe akkuma kanatti yoon taa'ee rakkoon qabu jedhee yaada. Ijoolleenis akkasitti yaadu. Kanaafuu yeroo namni gara mana keessanii dhufu waan humni keessan danda'u hojjechuu buna fa'aa danfisuu fi uffata manaa fa'aa sirreessitanii mana babbareechuu qabda jechuudha. Tole akkasittiin safuu eeguu qabu jechuudha ijoollee. Marfeefa kaanii deeman asirraan fuudhinaa jedhan waan namni hin tuqinaa namaan jedhe meeshaa qara qabu tuquu dhiisuudhaan safuu keenya eeggannaa jechuudha. Tole amma namni tokko jechuudha barataan tokko yookaan barattuun tokko safuu cabsiteetti waan safuun godhi jedheen hin goone kan jennu immoo yoo maal ta'edha? Safuu cabsiteetti kan jedhu yoo maatii ishii kabajuu dhiiste waan qarama qabu yoo xuuqxe lama abidda yoo xuuqxe sadii yoo biqiltuu bishaan obaasuu baatte afur kabaran yoo abidda abboboo xuuqxe shan. Kanaafuu namni ajaja maatiin isa ajaja hojiirra oolchu hundisaa safuu eegeera. Warri ajaja hojiirran oolchin immoo safuu cabsaniiru jechuudha. Waan gaarii ta'e qofa biqiltuu bishaan obaasuu, maatiif ajajamu, waan qara qaban tuttuquurraa of eeguudhaan safuu kabajuu qabnaa jechuudha. Tole baay'ee gaariidha. An kanan jedhu amma immoo afaan Oromootti ceenu moo akkam? Afaan Oromoo? Afaan Oromoos nan jaalladha naan jetteetta. Miti? Tole ammani gaaffii tokko si gaafadha gaa. Warra manaas nan gaafadha si qofaa miti. Ati immoo warra manaatti naa himtu. Hin ta'a miti? Amma qubee dubbachiistuun shantu jira jedhan. Isaan maal fayyamanii nan dagadhe amma ijoollee warri manaas immoo dagataniiru ta'uun oolu garuu nan shakka qubee dubbachiistuu shantu jira jedhan. Shanan saanaa jedhime. Shanasa A E I O U. Baay'ee gaariidha. A E I O U qubee dubbachiistuu shananidha jechuudha. Eenyu si barsiise garuu? Barsiisaa keenyatu nu barsiisa jechuudha. Ati garuu dhugaa martisaan mucaa baay'ee cimtuudha qaxaleedha. Dhumarratti garuu gaaffii tokko si gaafadhe yeroo barattee xumurtee yuunivarsiitii fa'aa galtee mucaa guddoo taatu maal ta'uu barbaadda? Ani kanan ta'uu barbaadu doktoraan ta'uu barbaada. Maaliif yoo ta'e namni fa'aa ilkaanii fa'aa harki irraa cittee nama deemuu fa'aa isaa fayyisuun qabaa jechuudha. Namootuma sababa adda addaatiin dhukkubsatanii fa'aa ilkaan isaanii fa'aa dhukkubuu, harki isaanii fa'aa isaan dhukkubuu, hakiima waliigalaa yookaan doktara waliigalaa taateetuma ilkaan irraa gubbaarra rifeensarraa mataarraa kaastee amma miillaatti yaaluu barbaadda. Sana gochuu garuu maal gochuu qabda amma barattuu akkamii ta'uu qabda? Sana gochuu isaa barattuu cimtuu, barattuu cimtuu, baay'ee qobattuu fa'aa, qayyabattuu fa'aa, sirriitti gaaffii dhibba keessa dhibba deebistuu ta'uu qabda mitiire? Kana gochuuf amma sirriitti qayyabadhuun siin jedhaa marti isaan dhaabaa mucaa baay'ee qaxalee baay'ee qaxalee keejii xumurtee gara kutaa tokkotti dabarteedha mitiireeti? Har'ammoo yaada kee bareedaa kan ijoollee warra mana jiranii waan qooddeefi galatoomii siin jedhaa ati nagaatti naa jedhiin ijoolleedhaani waan qophii koo daawwattaniif ulfaadhaa nagaa ta'aa jedhiini ijoollee gaa barattu marti isaan dhaabaa waan bareedaa gorsa jabaa muuxannoo ishee fi waan isin barsiisu isinii qooddee jirti galatoomaa waan sirriitti daawwattanii fi
Barsiisaan atillee ulfaadhu galatoomii. Nagaatti hin jennuun hire. Nagaa Nagaatti ijoollee.